Magira gurmoomne la turre qadduri midhaan dhibirra toominye boqqolloo wayii waan akkasii oominye bishaan nurra balleessan. Dadhabna amma biqiltuu kana muusii kana mootummaan nuuf fide gara waajjira qonnaatiin sanyii Israa'elii jedhani. Oomishi kunini gaafa durii majammara dhaabni si 2000ti. Istaar lama. Isi 850 jala baanye akkasii dhaatu fuula kan dhaam. Maqaa waldaa keenya waldaa quubsaa ganeedhaan. Waldaa kanarraa qarbu'aan nu arganne muusii kanaan duraal nu oominye irraa galii galfannee jirru birri 190 galchinee jirra. Am tilmaamaan agi bisaan dhowwa malee kaan keessa jirru walditti makiina tokko argannaa inni yaal. Jireenya keenya dansa fooyyeffame. Maqaan kiyyaa galgaloo dabbasoodhani bulchaa ana Ilooyyeeti. Fulaana mitti argamtuun ganda ana Ilooyyee keessa ganda Saabbaatti argamna. Hojiin gugurdoon tarkaanfii haaraa akka inisheetiivii haaraa qabatee mootummaan keenya karoora buusee akka aanalee gandoota keenya keessatti hojii guddoo hojjechuu jirra. Hojii hojjan keessa hojiin gurdoon tokko uummatii keenya hiyyummaa keessa ba'ee hojjateetiin of danda'uu qaba. Durii uummatii keenya horsiisee bulaa horii callaarraa aanaan isaarraa foon isaarraa horii guliyaayeetiin akka qabeenya qofaatti horii ilaalaa ture. Amma immoo tarkaanfii haaraa mootummaan gabbuus kan fudhate gara qonnaallee galeetiin akka hojii diinagdee fi jijjiiruu hojjechuu jalqabnee jirra. Sun keessa inni guddaan amma jalqabuu jiru uummatillee itti wal barachuu jiru. Oomish muuzii tarkaanfii haaraan muuzii sanyiin isii tishu kaalcheredhani sanyii filatamaa yeroo gabaabduu dhaqqabu kan biyya Israa'el irraa galu gandi keenya keessatti gandi Saabbaa kan keessatti jalqabnee waldaan gargaraa irraa gurmaa'ee hojii oomish muuzii kan jalqabee jira. Bu'aan gurguddaallee irraa mul'achuu jalqabee jira.